Nageenyi Rabbii guddaa sumbiratti haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen YouTube keenya faaraya taatan subscribe gochuu maatii keenyatti dabalama oduu keenya dhageeffatanii like osoo hin goone akka biran dabarre komentii jalatti caayaa jechuun barreessaa isiniin jenna akkasumas TikTok haaraya keenyatti dabalama hamma TikTokiin guddaan gannuu dhiifamu isiniin jenna ulfinni kabajni isinii haa maluuti. Lolli guyyaa 39ffaa baha gidduu galeessaa Hamaasii fi Israa'el biyyoota Awurooppaa bakka lamatti peentaagoniif ammoo har'a boo'ichaa fi guyyaa boruu irraa alaabaa gaddaa guyyaa lama gadi buusuu fi lolatti seenuuf Joon Baayiden White House walitti qabuun mata duree oduu har'a keenyaatti hangaaddisaa gadaatiin. Lolli baha gidduu galeessaa shariikota dhihaa akka fakkeenyaatti David Cameron muummicha ministeeraa Ingilizii duraanii kaleessa muummicha ministeeraa kan dantaa alaadha Gaazaan barbadaahuu qabdi jechuun muummicha ministeeraa ammaa dura dhaabbachuu isheetiin hojiirraa ari'uu isaaniitiin wal qabsiise. David Lord Cameron gara aangootti dhufuun hedduu wal gaafachiisu. Israa'el, Firaansiif Giriik akkasumas wal dhabdeen guddoo White House har'a galgala kana maalii kan jedhus balballoomee oduu har'aati. Haleellaa Raashiyaaf Iraan, Hizbollaaf Hamaas Chichiniyaa qabanneet jirra. Holqee kiiloomeetira 500 Hamaas lafa jalaa qabu ammoo Teel Habiib jalaan mul'achuun Israa'el hirriba dhoorku. Hamaasiif Teel Habiib akkasumas Leetanaal Koloneel ajajaa Joonaataan kutaa Birgeedii kaaba Gaazaadha Koorni Kees osoo oduu addaa dabarsaa jiraniiti rukutamuun isaanii maalirraa kan jedhus kanas qabanneetiin jira. Israa'el loltoota ishee Hamaasiin haleelaman 44 jettus garuu Wihoo fi Israa'el Times of ammoo amanuun gara loltoota 760. Turkiin hospitaala gurguddoo 8 Palestaayiniif ijaaruudhaaf dooniin guddaan addunyaa irraa lammaffaa ta'ee gara Masrii qaqqabuun isaatii fi loltoonni Turkii 60 Raayif Erdogaadhaan ajajamu. Koloneelli Intalan Rafael Koil Isaac Herzog Prezidaantiin Israa'el yeroo ammaa kana Peter Mansour wabeeffachuun gorsa siyaasaa Ameerikaa kan bahaa Jeneraal David lolchiisaa gaafa Afgaanistaan durii Ameerikaadha. Israa'el dubbii kana dhaabuu qabdi. Kanaan alatti ammoo dubbiin cimtuudha Gaazaa keessaa saffisaan akka baatu jechuun Joon Baayidenii fi Biniyaam Niyaataahu gaafatan. Gama balballoomii oduutti isin deebisaa dhufaana bu'aa. Addunyaa guutuu wal nyaachisuu irratti kan argamu lolli baha gidduu galeessaa daguudhaan Hamaas haleellaa Israa'eloota irratti raawwateen lammii Israa'eliif loltoota Israa'el teekinooloojii kaameraa jalaa miliquun loltoota akkasumas hawaasa siivilii Israa'elotaa 1,400 yoo ajjeesu Israa'el qaba ganna dhiisaa fi gama 3,000tti lakkaa'aman madaa'uun wal qabsiise. Lammiileen 237 kan itti butaman har'a ammoo Gaazaan lubbuu lammiiwwan siivilii 12,000 daa'imman 141 yoo keessummeessitu gama biraatiin kanneen madaahan 30,000 gahuun beekameeti jira. Lolli kuni guyyaarraa oo'a akkasumas dambaliiwwan dheekkama Rabbiis itti fufaa biyyoota Awurooppaa kan wal nyaachisaa jiru amma immoo aangoorraa wal harcaasuun dhagahamaatii jira. Qaba ganna dhiisaa akkuma beekamu pirezidaantii yookiin muummichi ministeera Faransaay Maarkooziin tibba darbe dubbittiin shariikummaa Ameerikaa garsiifti an keessaa harka fudhadhe jechuun dooniiwwan Israa'eliif ergan gara duubatti deebisuun Israa'el yoo akeekkachiisan biyyi Angela Merkel Jarmaniinis itti aante. Ingiliz ammoo ana hamma an jirutti hamma Ameerikaan jirtutti jechuun Biniyaam Netanyaahuu fuulduratti gasaagasuu qabda balleessuu qabda kan jette ammoo paarlaamaan England yookiin UK wal nyaatan. Muummichi ministeeraa duraanii Lord David Cameron gara aangootti kan dhufanis sababa kana jedhaman. David Cameron si'a lama kan filataman Ingilizota biratti kan jaalataman nama gaarii ta'uun himama. Dubartittiin beekamaan Maariyeezaa yaadeen gaddaa Israa'el daawwachuu isaaniitiin dhukaasni irratti baname. Gama biraatiin muummicha ministeeraa amma jiru
Frederikiin dura kan dhaabbachaa jirtuu fi Hamas barbadaa'uu Palestaayin dachiin jedhamtu Israa'eliif galuu qabdi jechuun paarlaamaa keessatti dhageesteen Ingiliis gulantaa addunyaa gubbatti gadi buusuu barbaadda jechuun kaleessa aangoorraa gara mana kana qofa osoo hin ta'in dubbiin isii qoratamuu qaba jechuun muumichi Ingiliizidha. Intaloo aangoorraa ari'eetiin Lord David Cameron ammoo ministeera dantaa alaa godhee shuumuun wal nyaachuu keessaa isii jedhame. Gama biraatiin Firaansis akkasumas ministeera dantaa alaa ari'uudhaaf har'a walgahii waamte. Giriik ammoo ministeera dhimma nageenyaatii fi koola ittisaaf gorsaa muummee biyyattiidha har'a aangoorra ariite. Kunis dubbima Gaazaati. Sababaan wafaala garamaaf nadhaana jedhe. Waldhabdeen gurguddoon ammoo dhagahame. Kaleessa dachii Eesiyaa yookiin Sooriyaa gubbaatti hawaan dachii fi dachiin wal wallaalchisan bahaaramoo dachii jirra kan itti jedhan loltoonni Ameerikaa xiyyaara nammalee Raashiyaatiin haleelamuun Iraan anuu dhufe jechuun daangaa Israa'el irratti loltoonni 70,000 gahuun iccitiin amma gadi baate kan Ameerikaa 120 Iron Dome fi akkasumas guided misaayiliin dachee jala kan dabarsan amanuu dadhaban loltoota 70,000 miti. Kumni tokko hangam Ameerikaadhaa ulfaata. John Biden the Black Day jedhan Fox News irratti gadi bahuun akkasumas alaabaa keenya gadi buusneet Iraan biyyoota bahaa giddu galeessaa Hezbollah, Hamasii fi Raashiyaan baduu qabdi nu faana dhaabbadha yoo jedhan gamtaan Awurooppaa minjaala teessoo aangoo ququu irratti argama. China Xi Jinping guyyaa dheengaddaa sadarkaa nikileerii kiyyaa ol kaafadha. Abbo John Biden isin dulloomtan nuti ammoo galaana Parshiyaa to'achuu qabnaan wal faana michuuwwanii garaagarummaa siyaasaa itti siiqsuu dadhabuun ibidda belbelchan. Peter Mansour lola Afghanistan keessatti Ameerikaan gaggeessaa turteen gorsaa kan ture John Bidenii fi akkasumas ammoo ministeera dantaa alaa Antony Blinken Israa'el saffisaan lola kana akka dhaabduuf mirga siviilota akka eegdu akkasumas qabeenya beenyaa Gaazaa digdeen yoon kafaliin alatti lolli kun isinis jalaan baasuu taate. Jeneraal David lolchiisaan Afgaan durii akka jedhanitti bara George Bush gorsine nu dhagayaa ture yeroo ammaan garuu isin maan nuuf hin dhageenyeen waan addaa taate. Nkoil Paul ministeri haja ala duri Amerika akka jedhan Gilan Erdal ambaasaaddarri Israa'eliin dantaan keenya Gaazaa dachii jedhamtuuf Palestaayinii fi West Bank to'anneetiin isaan warra Arabootaa ari'uu jechi jedhu kun fi meeshaa niwukileerii fayyadamnaan Biiniyaamin Netanyahuudha addunyaa gubbatti balaa isinitti fida kanaaf ammoo isini kan faayinaansi godhe jechuun yoo gorsan dubbiin ammoo waan addaatiin gadi baate. B-21 radar and control meeshaan addaa Raashiyaan Iraanii wajjin koola dirooniitii fi misaayilota addunyaa gurguddoo barbadeessan xumururra geenyee jirra sabbar zeenaa yoo jedhan John Biden ammoo makaddaa na jala kaa'aa fakkaata White House dafaa walitti qabamaa jedhan. Idlib Sooriyaa keessatti akkasumas Endar Facts akkasumas miidiyaan guddaan beekaman Real Admiral ajajaan Rad Minal Koti jedhamu kan kutaa Sooriyaa bulchiinsa Raashiyaa jalatti Bashar al-Assadan gargaaran Aerospace Idlibit Aleppo kutaawwan jedhaman keessatti loltoota Ameerikaa daaraatti makan jedhan. Almaadiyaan miidiyaan Libaanos miidiyaa Iraan wabeeffachuun Kornoko kutaa Sooriyaa keessattis gaayidid misaayiliin loltoota Ameerikaadha 70,000 hojiin ala godhaniin abjuudha fakkaata. Isinis gurraayyoo sa'aatii kanatti oduu kana dhageettan waan gabaasa sobaa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu haleellaa gurguddaa qofa osoo hin ta'in loltoonni Ameerikaa kuusaa misaayila rookeettii dhukaasanii dhabuun isaanii beekame. Rafael Cohen xiinxalaan Adair Hezbollah wabeeffachuudhaan yeroo kanatti addunyaan kan barbaachisu nagaya qofa jechuun wabeeffatanis Raif Erdogan ammoo kan fedhe haa dhufu fuulduratti jechuun dubbatan. Israa'el guided misaayiliif mortotaan Israa'el guided misaayilii fi mortorootaan haleelamuu
akkasumas dogoggora GPS jettota isaatiin har'as loltoota 89 kaaba Gaazaatti ofuma haleelamuun iccitiin harka ba'e. Loltoota taankiiwwan 14 fi gama biraatiin jettonni F-60 jedhaman 4 Hamaasiin harkaa haleelaman. Odeessi Raashiyaan amma baasteen Iraaniif Raashiyaan loltoota Israa'eliif Ameerikaa haleeluu qofa osoo hin tahin dachiiwwan isaan fudhatanii koloneeffatan harkaa baafna jedhan. Raif Erdogan Iran Press TV'n amma gabaasa isaa gadiin baase biyyoonni Arabaa guututti Israa'eliif Ameerikaa UK harka boba'aa isaanii dhaabuu qaban jechuun dhaabbata guddaa kaampaanii Oil Internationalidha ajaja dabarsuun gama biraatiin Hayatullah biyya Iraanii keessattii fi pirezidaantiin biyyattii kan walii gala muummicha ministeera kan dantaa alaatiin wabeeffachuun akka ibsa baase. Times of Reuters irratti biyyi baha giddu galeessaa Kuwait dabalatee kaampaanii guddaan boba'aa Saudi Arabiyaa fi Kuwaitiin giddu gala godhachuun Liibiyaa irraa kaasee Ameerikaadhaaf raabsu dhaabuu qaba jechuun Israa'el yeroo ammaan kanatti yaaddoo keessa galte. Gabaasa Kenya har'aa CNN, BBC, Al Jazeera, The Guardian, Washington Post fi Al Arabiyaatu gabaase. Gabaasa Kenya itti aanu ammas odeessa lammaffaa halkan walakkaa qabannee isinii dhiyaanna. Horaa bulaa deebana.